shamaan ka fuudhee jirra jirtu hordoftootaa fi kabajamtoota chaanaalii kiyya jalatti argamta marti keessanii bakka jirtanitti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jecha hara dhugaa baay'ee tokkoon gaddee jira maa'ee isinitti mure baay'ee natti dhagahame dhugaa dubbachuu fi gizee tokko osoo na dhufuu baay'ee raadheen jedha quufni baay'ates gizee tokko rakkootti nama gatan isiniin jechuu jaaladha rakkadhee yookaan immoo rakkina guddaa keessa galee miti kanan diggaame deebi'ees dhufe quufatu na fidee dhufe jechuudha quufa gaafan isiniin jedhu namni keenya tokkorraa yookaan immoo tokkorraa tokko arganna kan jedhu beektanii sammuun keenya kun ni bal'ate yaada akka rakkinni namarra ga'u sanii yaadu yookaan immoo akkuma kaleessa sanitti hin jiraadha namatti fakkaata yaa gizeen akkuma jijjiirramu jechuudha kanaaf jennaan maal isiniin jechuu barbaade seetanii amma ergan dhufee gara ji'a lamaa guuteera ji'a lamaan kana keessatti baay'ee fatanaa guddaan dabarse dhugaa dubbachuu fi har'a humnaa ol taanaan baay'ee dubbadheen isiniin jedha isinii galee ji'a lamaan kana keessatti jechuudha viidiyoo lama kanaan dura isinii hojjedhee jira tokko daqiiqaa xiqqoodha tokkummaan nyaata hojjedhu naamna san isinii dhiyeessee jira garuu isaa achittis rakkina mana tokkotti dabarsee ni jira rakkina kiyya kana gadi baasuun barbaanne har'a garuu dirqama isa dhumaa waan ta'eef gadi baasuu barbaade yookaan immoo akka anaaf haaraa rakkinni kun anaaf haaraa isinii galee isin immoo waan keessa dabartan yoo qabaattanii yookaan akkanumatti keessa dabartanii koomentii jalatti naa barreessan isiniin jedha dhugaa hedduu takka baay'ee natti dhagahame beekta manaatan jijjiiree mana akkanaa galee tan akkana ta'ee akkanatti akkanan ta'ee rakkoo kanaa keessan galee waggaa ijoolleen jedhanii ani hedduu takka anaaf haaraa dhugaa dubbachuuf isiniin jedha see galee ijoolluma wajjinan yoo viidiyoo arge yoo waa arge rakkadhee boo'ee natti dhagahame bu'aa malee ofii qaama kiyyaan rakkinaan agarra jechuudha rakkinni nani arge maal isinitti fakkaate akkuma dhufee kan achi mana tokko galee mana tokko bal'aan torbii tokko taa'ee yaa niitittiidha wal ta'uu dinnee biirootti deebi'ee achirraas immoo diggaame torbee tokkoof biiroo taa'ee ammas diggaame mana tokko galee jechuudha mana tokko sanis torbee tokkoon taa'ee jechuudha sii galee amma gaafa achi taa'ummoo achiis ta'uu didee yaa chaansuma ta'e kan hin beeku dhugaa waaqa agaanintii wayina wajjin dhufe ta'ee miilanaan gonkumaa wanni akkanaa na quunnamee ishiin tan akkanaa ta'ee ishiin akkana balleessite yookiin akkana goote hin jedhan beeku achitti immoo mana lammaffaa kanatti immoo mana duraa sarraatanyaa miti niitittuma wal ta'uu dinne mana lammaffaa immoo sarraatanyoonni Filiippiinii naamna jira dhaqanii shushu itti jedhanii yaa'an immoo amala nan hin qabu san malee amala haaraa baasu ol seenan madaamidhaan akkam fayyumaa akkam nagumaa naamna jedha sana gonkuman beeku siireesii hojii kiyya ta'e gara hojii kiyyaa bicha hojii kiyya na ejejjanii hojjedhe maal hojjedhu gaafadhe hojjedhe malee isaa wajjin taa'ee kolfee isaa wajjin ol seenuu ol ba'u isaa waamee maal jedhu sanii keessi koo gonkuman fedhusi hin beekusi hin barreessi sii galaame innaa maalaan jette manni lammaffaa ishiin oo lafaa kaatu nagaa nun gaafattu oduma nagaa naman gaafatiin namatti makamtii hin kofaltuu hin dudubbattu jettee na deebiste biirootti sadaffaan dhufe mana kana ji'a guuteera jiini kiyya torbee darbe kana amma ji'a tokko jechuudha guyyaan har'a viidiyoo isinii waraabu kana ji'a tokkoo fi guyyaa sadima guyyaa afur akkasi ji'a tokkoon kana keessatti hoo nyaata shukureen yoo waatti kenne shukureen galatoomii malee guyyaa tokko wanna takkitti isaan irratti argeen beeku anarrattis argeen beeku mana kana barbaadde hojjechuu barbaadde innaan eeyyeen hojjechuun nan barbaada isinis nama gaariidhaan jedheen eeyyennussi barbaadna naan jedhanii ishee waliin jenne taa'ee paaspoortii kiyya biiroorraas fudhatanii ofitti fudhatanii barree kiyya naaya sarraatanyoota kuuni kennanii sadi ta'aniitu hojjennaa jechuudha ani immoo qo'ee suma bira haa ta'u naaf ergitaa jedhanii dheengadda naa ergin jedheen sii galame birriin akkanaa kennameetti birriin naa kenname jechuudha fakkeenyaaf maalaan jedhe kaleessa galgala maalaan jedhan biirootti dawwalanii hin barbaannu ijoolleen hin barbaannu jettee ijoolleen jenneen garuu hin barbaannu jedhanii amma
waggaa biiroo irraa na dawwaltee kannaan dhugaa rabbii lapheen kiyya kun beektee tirne maaliif een hojjechuufan dhufee asiif achi deemuu hin barbaadu yeroo kiyya gubuu hin barbaadu yaa amma ta'e tokko jedhe kaayyoon ittiin dhufisa waan hanqinan qabu san ittiin guuttachuufan dhufe malee asiif achi deemee si'aati kiyya guyyaa takka gubuu waan hin barbaanneef lapheen kiyya kun addaan naafeensiin jedha amma irbaata nyaadha saanducha takkitti hojjedhe dhugaa rabbii saanducha sanillee qoshaasha keessatti hin darbe jechuudha rabbi amma kana manaas deebi'ee nan eega isan gaafadha jedhee kan ishiin asaafarteerti mana hin jirtu ishee irratti ijoolleedhaan na dawwalaadheen ishee gaafannan maalan balleessinnaan ani hin beeku isa gaafadhu naan jette abbaa gaafadhu naan jette ookee inni immoo ala irraa isan gaafadha jedhee gaafan isee haga si'aatii lamaatti galgala isee eegee dhufuu dinnaan mataana dhukkubee saabina achumaan dhufee rafe ganama kanan gaafadhe ganama kana gaafannan maallaa deebisiseetanii wallaahi jedhe wallaahi nu biratti rakkinni tokko gonkuman jiru rakkinni ijoollee kiyya maalan godhaa mucaa takkittiin immoo dhuguma amalli ishee kinoo kanaan isheen hojjetu natti fakkaata ijoollee 8 qaba siyalee ijoollee 8 4 xixiqqaadha 4 gurguddaadha jechuudha ijoollee shamarraniiti 4 gurguddaa sun ijoolleen xixiqqaan immoo karreefu walirratti dhalte jira 4 jechuudha lakkuu walirratti dhalte gisee 2 4 ijoollee 4tu jira jechuudha isaan xixiqqaadha ijoollee 2 nda'u mana barumsaa deemuu qabne ijoollee 2 immoo reef barana mana barumsaa deemuu qabeen jedhanii ani dheefuun dhufe waan ta'eef innaa maarreenna mucaa takkitti midhaan siruma manaa nyaachuu didde ishii maalan godharee duraanuu silaa isheen hin nyaattu ani maal gochuu hin danda'a isheen nyaachuu baatte maal gochuu hin danda'a siyalee gaafa nan deebidee inni na deebisitti maal gochuu hin danda'a ani maalan godhe isaantu na dide achitti biiroodhaan maal jedhanii nyaanni isheellee baay'ee tokko namatti toltee amalli isheetis baay'ee namatti tolaa nyaanni isheetis namatti tolaa sidhaatiin beektu laala akkatti maqaa namaa balleessan kan hamma ishiin akkas naannisan maaliidhaaf maqaa kiyya eegaa ijoolleen kee mana kiyya rakkinni jira si bira rakkinni jiru mana kiyya rakkinni eegaa mana kee rakkinni jiraate ana maaliidhaaf maqaa kiyya akkana naan jettee maqaa na balleessee taree jedheetiin gaafadhe siyalee la omara kinni qabu isheedhaan dawwalaaf naan jedhe akkasitti gubadhee dhugaa rabbii biraa deebi'e ani goonguma biyya kan agaanitti wayitti dhufete ani humaas nagarree duraan mana tokkichaan hojjedheetoo deemee galee galatni rabbaa ga'u miilana asiifachi seenee asiifachi bahee malee goonguma nan akkanatti nagar qiyaamaa wayitiitu bu'e jechuudha rakkina wayitiitu jira biyya kanaa dhugaa rabbii ana bichaa miti ijoolleen biirootti sargeera baay'ee rakkatanii jiru baay'ee rakkina guddaa jira si'aatii kanaan siniin jira ani gisee tokko dhugaa rabbii akkanumaan nan dhufee laata mee oduman uggaasan oduu rabbiin kottee koo cabsee laateen jedha dhugaa rabbiin siin jedha ishee maalin akkanan seeneen goonguma namatti hin dhaga'amu waan ta'eef maal akkan jedhullee dhugaa rabbii na jalaa badee jira baay'ee tokko namatti tola namni odoo zimmedhee hojjetu odoo si harkaa nyaataan odoo si harkaa dhuganuu zimmedhanii ka'ii dhiisii hojii kina har'a waan hojjenne zimmedheetiin ta'a dooroo baase dooroo lama akkuma baasetti deebisinaan jedhanii ookee zimmedheetiin taa'atee jira siyalee si'aatiin qaama kiyyaama dhumatee jira qaama naan addisiifame maal akka godhu maal akka ta'u walumaan laallaa jechuudha kanaaf hedduu takka rakkina guddaa jira siniin jechuu barbaadee tananii baay'ee ulfaata dhugaa dubbachuuf hedduu takka ulfaata galatoomaan siniin jedha baay'ee natti dhaga'ame rabbiifu dhugaa rabbii asitti ani nama waan tokkorraa cheenjenneedhaan abdiin kutu garuu waa hundarraa abdiin kutu beektee ammas abdii rabbirraan kutu wanka wayiifuu godhe ta'a baay'ee tokko keessi koo gammadee jiraayyuu mana kanatti jechuudha ji'a tokkoon kana keessatti maal akka dhufe gedduudhaan hin beeku malee baay'ee nufitti gammadeeraa yoo hojjetadhee nagaan gara biyyaa kiyya gala hidheetiin yaadee jira innaa akkas fakkaatan siniin jedha rakkina kana isinis na wajjin qooddadha siniin jedha baay'ee tokko natti dhaga'ame galatooma ulfaadhaan siniin jedha ishee